Machuni salfi ture sheemi afaanis amantiin qawween ta'e seemin oromummaa himachuun akka waan qaanfiitti yookaanis gowwomaa afaaniif duudhaa saarasaasaan dhoowwamaa oromummaa himachuun qorichummaaf badee diinonni oromummaa chiirsii walii galee ililchee gammadee murna xiqqoo qofatu namoota lamsadee dhugaa awwaalamuun garaa isaan waade sadarkaa namoonni murtaa'uun yeroos of baranii daa'imman xixiqqoo qarshii karameellaaf gubbootti hiranii an oromoo jedhe yerootti turani isa yeroo sana oromummaa himachuun qaanfii ture sheemi afaanis aadaanis qawween ta'e seemin daa'imnis xixiqqoon silaa gadaadhaan guddattu dabballummaa kaatee afaan seenaa ormaa malee hin beektu waan taate sadarkaa namoonni murtaa'uun yeroos of baranii daa'imman xixiqqoo qarshii karameellaaf gubbootti hiranii an oromoo jedhe yerootti turani har'a garuu galanni kan waaqaaf abbaa ijaaree diigaa qabsaa'ota Oromoos warreen oromummaa kanaan gahan dhiigaan har'a garuu kan duraan nuun tolles alagaa in normaa kan duraan an oromoo jennaan nu duukaa utaalu nurraa kutuuf mormaa har'a garuu an bar karaniitii kiyya nan qaba oromummaa jedheetu waliisaa diiviidhaaf wal mormaa oromummaa gaafas tolaadhaaf tolosaan wal dhaalanis hiikaa har'a Itoophiyaa UDC yookaan Afrikaa Oromoon eenyu siif ibsuu danda'u gaanfi Afrikaa hata umma malee hin geenye sichiyyuu warri nu balleessuuf shira yaadan guyyuu ammaaf ni gaddan yeroo xiqqoo booda ol fuudhanii iyyuu har'a immoo ummanni Oromoo xiqqaa guddaa marti jaarsi nama guddaa ijoollee fi jaartii dookteera injineera weellistoonni aartii dhaabonni siyaasaa yookiin warri paartii waan qabduun qophaa'e farda kee luugami fedhu gilaashaa of kabachiisuun dhiigaan malee hin jiru bitadhu kilaashaa malee bilisummaan mana siif hin dhuftu adeemte bilaashaa.